Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Shanaffaa mootummaa naannoo Oromiyaa aangoo gadhiisan gargaaraan paayilatii daandii qilleensa Itoophiyaa xayyaara oofaa ture butee Jenevaa qubachiisuun isaa warraajidha jedhame. Kun matoota oduu har'aaf qabnu keessaa isaan jajjaboodha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Raadiyoo Sagalee Oromoo irraa nageenyi keenya bakka jirtanitti sanaa ga'u. Har'a guyyaan roobii guraandhala 19 bara 2014. Qophiileen idilee har'aaf qabnu tibbanaaf mana jireenyaati. Qopheessaan tibbanaa Dassuu Duulaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti ka'ee jiru irratti gabaasa qindeeffate qaba. Aliinyi Galatoo immoo mana jireenyaa har'aa keessatti waa'ee amala hawaasaa waan nuuf qabatee dhiyaatu qaba. An keessummeessituun keessa sammeetii Oromooti. Amma gara qophii oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnuun isiniif dhiyeessaa. Oduu kan isiniif dhiyeessu an Biliseessa Baati. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun waggoota 3 dabraniif hojjechaa kan turan obbo Alamaayyoo Atoomsaa sababa dhukkubaan aangoo isaanii gadhiisuu dhaabbanni Dimokiraasii Uummata Oromoo beeksise. Koreen hojii gaggeessituu dhaabbata Dimokiraasii Uummata Oromoo ibsa kibxata dabre baaseen akka beeksisetti obbo Alamaayyoon sababa dhibeen dirqama bahuu akka hin dandeenye iyyata galfachuun fedhiin aangoo gadhiisan. Bal'ina isaatiif Lalisee Wadaajoo. Obbo Alamaayyoon bara 2011 irraa kaasanii haga gaafa aangoo gadhiisanitti dura taa'aa dhaada'oo fi pirezidaantii Oromiyaa turan. Keessa beektonni immoo obbo Alamaayyoon kan aangoo irraa ka'aniif dhukkubaan kan jedhu bira qabaadha malee sababa dhugaa miti jedhu. Maddeen akka jedhanitti jimaata darbe fincilli diddaa gabrummaa akka haaraatti Oromiyaa keessatti akka labsameen obbo Alamaayyoon humnoota tikaa waliin Adaamaatti walgahiirra oolanii achi galanii xalaa galfatani. Kanneen uummata Oromoo bakka hin buune kanneen mootummaa wayyaaneetiin wixinaman jedhee uummanni waan ta'eef akka adda durummaatti kan kaa'ame yeroo ammaa kana Alamaayyoo Atoomsaa waan ta'eef innis waan kana beekuuf itti gaafatama kana jalaa bahu kana godhe. Keessa beekaan kun akka jedhanitti obbo Warqinee Gabayyoo bakka obbo Alamaayyoo buusaa kan jedhu dirqamni darbeera. Kana ilmaan Oromoo achi keessaa OPDO'n dura dhaabbachaa jiranii jecha. Walgahii hatattamaa kan akka inni xalayaa galfatee gaggeeffamee jira. Walgahiin hatattamaa kanarratti nam kana kaadhimna jennaan nam kana kaadhimnu giddaatu jira jechaadha. Achi keessatti waliigalteen hin jiru. Warqinee Gabayyoo aangootti ol ba'ee uummata Oromoo bulche jechuun uummanni Oromoo illee jiru jechuu wajji wal fakkaata. Uummata Oromoo gabrummaa waanjoo mukaarra darbanii sibiilaatiin ta'u. Obbo Alamaayyoo Atoomsaa hoogganummaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo gallakkisuu isaanii hordofee walgahiin idilee dhaabbatichaa aangawoota muuduu fi taayitaarraa kaasuu yookaan jijjiiruu mala jedhamee eegama. Akka heera mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo pirezidaantiin hin jirre pirezidaantiin itti aanaa bakka bu'ee hojjeta. Eega Ihaadig taayitaa qabatee kaasee haga yoonaatti pirezidaantoonni 5 Oromiyaa bulchanii jiran. Shanaffaan obbo Alamaayyoo Atoomsaa yoo ta'an kanneen isaan dura turan arfan obbo Hasan Alii, obbo Kumaa Dammaqsaa, obbo Junaddii Saadoo fi obbo Abbaaduulaa Gammadaa turan. Kuni osoo kanaan jiru itti gaafatamaan dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaa kibxata dabre aangoorraa kaafaman. Bakka isaanii ammoo itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Oromiyaa kan turan obbo Tamasgeen Baay'isaatu qabate. Obbo Masfin Darajjee aadaa, afaanii fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii hin hojjechiifne jedhamanii turan. Kana malees sabboontoota waajjira isaaniitti akka hin qacaramne dhorku jedhamanii yeroo hedduu miseensota OPDO irraallee osoo hin hafiin komatamaa turan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa nyaata mooraatti nyaatanii dhukkubsachuun dhagahame. Barattoonni ammoo summii nu nyaachisan jedhu. Yeroo dheeraaf fincilarra kan turan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa jimaata dabreerraa kaasanii fincila bifa haaraatti jiru. Gaafa guraandhala 15 barattoonni gara 200 ta'an mooraa keessaa midhaan nyaatan dhukkubsatanii mana yaalaa seenaniiru jedha maddi keenya. Gabroonfataa mootummaa wayyaanee kun kanneen nyaata seenan irree summii nyaachisee barattoota kaanis hidhee kaan waraana itti bobbaasee garuu diddaa kana dhaabuu hin dandeenye hanga har'aa jechuudha. Gaafa sanbattigaa guraandhala 15 ganamaatii eegalee diddaan kun haalaan itti fufee jira. Hojjettootas immoo barsiisota irree barattootas dabalatee mana hidhaatti guuree hidhe. Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti barattoonni 30 ol hidhamaniiru. Hojjettoonni
naannoo 10 hidhame barsiisaan 2 hidhamaniiru kana kan hidhame kanneen summii nyaachifamanii kilinika jiran immoo naannoo 200 ta'an. Fincila ka'een wal qabatee yuunivarsiitii keessaa hedduun hidhameera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti hoogganaa yuunivarsiitii Harammayaa dubbisuuf yaallee nama deebii kennu hin arganne yaaliin keenya itti fufa. Gargaaraan paayileetii xayyaara daandii qilleensa Itoophiyaa xayyaara gara Roomitti qajeelee butee Jenevaa qubachiisuun ofiif dahata siyaasaaf harka kennate. Dhimma kanarratti maddeen adda addaa irraa kan hordofe dhaabbata Waaqjiraa gabaasa qindeeffate qaba. Ministeerri dhimma kominikeeshinii obbo Reediwaan Huseen battalumatti ibsa kennaniin warra Sudaanitti koran keessaa ta'uun oolle warri butanii jedhan. Akka gargaaraa paayileetiin bute erga dhaga'anii boodammoo aarii isaanii qabachuu waan dadhaban fakkaatu. Paayileetichaan maraatu waan hojjetu hin beeknettiin jedhan. Itti dabaluunis ilaalcha gadaantummaa kan kadhannaaf itti dhimma ba'ameedha jechuudhaan ibsan. Haa ta'uutii dargaggeessa waggaa 31 kan ta'e Haayilamadiin Abarraa Tagany gargaaraa paayileetii xiyyaara Booying lakkoofsa 767 sirnaan oofee Jenevaa qubachiise malee maraatuu miti. Otoo akka obbo Reediwaan jedhan maraatuu ta'e xiyyaara imaltootaaf hojjettoota 200 ol fe'ee deemaa ture nagaadhaan Jenevaan qubachiisuu jedhu warri xiinxalan. Gaazexaan Telegraaf jedhamu haala kana akka ibsetti tarkaanfii akkanaa akka fudhatan waan lamatu nama dirqisiisuu danda'a jedha. Tokkoffaa cunqursaa siyaasaa biyya keessa jiru yoo ta'u, lammaffaan immoo hiyyummaa daangaa hin qabne. Akka gaazexaan kun ibsetti namoonni hedduu biyya Itoophiyaa keessaa yookaan dhiibbaa siyaasaatiin yookaan immoo rakkina hiyyummaatiin filmaata akkaan ulfaataaf hamaa ta'e fudhachuuf akka dirqamaa jiran eeree jira. Namoonni karaa galaana Garba Diimaa qaxxaamuruun biyyoota Arabaa seenuuf yaalanii fi achirraa immoo gara biyya Awurooppaatti ce'uuf doonii caccabduu seeraan ala kireeffatanii imalan warreen murtii akkanaa jajjabduu ulfaattuu fudhatanidha jechuudhaan wabii godhateera. Paayileetii waggaa 5 dura daandii qilleensa Itoophiyaatti mindeeffame Haayilamadiin Abarraa dhalatee kan guddate naannoo Amaaraa Oddoo Laxaanaa cinatti ta'uun beekameera. Haa ta'uutii yeroo ammaa maaliif akka tarkaanfii kana fudhate ifatti wanti himameen jiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay amas akkuma kanaan duraatti adda durummaan gaheessaa akka bahu beeksise. Addichi guyyaa hundeeffama isaa guraandhala 19 waggaan kabajatu ilaalchisee ibsa baaseen ayyaana baranaa mul'ata Mallas Zeenaawii dhugoomsuuf waadaa isaa haaromsaa akka kabajatu hubachiisee jira. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay akka kanaan duraatti adda durummaan qormaataa fi gufuulee biyyatti dhufan ittisuu fi qolachuuf irratti ni hojjeta kan jedhu ibsi kun ayyaana waggaa 39ffaaf kabajamuun duuba sochilee jiran milkeessuuf kutatee akka hojjetu ibseera. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay dhaabota siyaasa Itoophiyaa bulchaa jiran mara harka lafa jalaanis ta'ee kallattiin akka to'attuu fi akka qajeelchu ni beekama. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanuma gara qophii afeettan isin dabarsa. Qophii tibbanaa. Ashamaa hordoftoota qophii tibbanaa. Qophii tibbanaa keessatti kan qabannee dhiyaanne irru qabna. Haala yeroo irratti hundoofne kan qindeeffannee dhiyaanne haala fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti haala OO'aadhaan deemaa jiraasa jedhamu irratti bakkoota adda addaarraa namoota dubbisneerra. Dhugaa moo sobadhaa kan jedhamaa jiru jechuudhaaf. Baha Oromiyaarraa Harammayaa fi Dirree Dawaarraatti hanga Bishooftuutti nama nutti himu keessummaa qabna. Dhiya Oromiyaatiin immoo Burraayyuurraa kaasee hanga Anfilloo Dambidollootti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Bara Horroottis gorree Shaamburraatii maal fakkaataa inni jedhame kun dhugaadha akka jedhu qulqulleeffachuudhaaf nama dubbisneerru qabna. Yoo inni waliin turtan hunduma isaayyuu ni dhageessu jechuudha. Gara fincila diddaa gabrummaatti otoo hin darbiin duraan dursee waan tokko gurra siin buusuu feena. Dhiyeenya kana dhimmi haaraan tokko kan sabaa himaatiin akka haaraatti dubbatamaa ture pirezidantii Oromiyaa fi itti gaafatamaan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Alamaayyoo Atoomsaa hojii gadhiisanidha. Koreen hojii gaggeessituu dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo eengadda televezyiinii Oromiyaadhaan akka ibsa baasetti obbo Alamaayyoon hojii gurguddaa dalagaa bahanii amma garuu waan dhukkubsataniif hojii dadhabeera jedhanii iyyata galfatani jedhan. Keessa beektota immoo dubbisnee akka argannetti obbo Alamaayyoon jimaata darbe gaafa fincilli diddaa gabrummaa labsame sana Adaamaatti humnoota tikaa mootummaa federaalaa poolisii federaalaa fi
Hoogganoota waraanaa federaalaa waliin ta'uudhaan haala fincila diddaa gabrummaa kana fuuldura dhaabbachuu danda'amu irratti walgahii taa'aa turanii achi bahaniitu iyyata galfatanii jedha keessa beektonni keenya. Kun hunduu maaliif ta'ee ka jedhu tokko guyyaa biraa keessummaa qabannee dhiyaanna. Akka keessa beektonni yookaan immoo maddeen keessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo beekan jedhanitti bakka obbo Alamaayyoo namni buufamuuf dhaabbanni isaanii qopheessee jiru nama obbo Warqinee Gabayyoo jedhanidha. Obbo Warqinee Gabayyoon poolisii federaalaatti komaandara nama turanidha. Amma immoo ministeera ta'anii muudamanii jiran. Obbo Warqinee Gabayyoo otoo itti aanaan isaanii jiru akkamitti akka isaan ta'an ammaaf ifan taane kan odeeffamaa jiru garuu isatu akka bakka sana bu'uuf adda bilisummaa uummata Tigraay dirqama kenneeraa jedhu warri keessa OPDO beekan. Kabiraan torbee kana keessa kan dhagahame yeroo hedduu komatamaa kan turan itti gaafatamaan dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa akka ta'an obbo Masfin Darajjees hojiirraa kaafamanii jiran akkuma obbo Lamaayyoon ka'aniin. Bakka isaanii immoo namni buufaman obbo Tamasgeen Baa'isaati. Obbo Tamasgeen Baa'isaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Oromiyaa ta'anii nama dalagaa turanidha. Kana lamaan erga amma jenne sirba gabaabduu kanaatiin waa'ee fincila diddaa gabrummaatti dabarra. Maarree nu waliin tura. Hayyee dhaggeeffattoota keenya deebinee jirra. Egaa akkuma dura gurra isin buufnetti amma kan dhiyeessinu waa'ee fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jira jedhamurraati. Jalqaba yaadaan gara Harargee isin geessinee Dirree Dawaarraati. Fincila Dirree Dawaati hanga Bishooftuutti kan jiru kan nutti himu nama qindeessuu fi keessaa qooda fudhataa jiru Gurmuu Seenaatu nutti hima haalasaa. Qabiyyee waraqaa waamichaa kun mootummaan gabroonfataa wayyaanee guutummaan haa dhaabbatu haa diigamu kan jedhudha. Kunis immoo bahaa Oromiyaadhaa kaasee kan hanga Bishooftuutti dargaggoota qotee bulaa barsiisaa barataa osoo hin jedhiin hundaa hammatee kan deemaa jirudha. Isa duraarra maaltu adda godhe fincilli amma deemaa jiru kun? Fincilli amma deemaa jiru kun fincila waliigalaati. Fincila mootummaa gabroonfataa sirna wayyaanee kana guutummaatiin uummanni Oromoo tokkummaan irratti ka'ee adda isa taasisaa. Lammaffaa uummanni Oromoo biyya keessaa kun guutummaan hiree murteeffannaa isaa qabeenya isaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf gamtaatiin ka'uusaa finciloota dabran adda isa taasisaa. Magaalota gurguddoo baha Oromiyaa keessa jiran Dirree Dawaa, Awwadaa, Adaamaa, Bishooftuu kan jedhamu kana keessatti maaltu ta'e maal gootani? Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti waraqaa waamichaa kun akkuma raabsameen barattoonni fi hojjettoonni jalqaba diddaa nyaata dagachuutiin eegalanii gabroonfataa mootummaa wayyaanee kun kanneen nyaata seenan irree summii nyaachisee barattoota kaanis hidhee kaan waraana itti bobbaasee garuu diddaa kana dhaabuu hin dandeenye hanga har'aa jechuudha. Gaafa sanbattiggaa guraandhala 15 ganamaatii eegalee diddaan kun haalaan itti fufee jira. Hojjettootas immoo barsiistota irree barattootas dabalatee mana hidhaa itti guuree hidhe. Sarratti deeddee kamitti meeqatti hidhame barattoonni yookaan hojjetaan? Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti barattoonni 30 ol hidhamaniiru. Hojjettoonni naannoo 10tu hidhame. Barsiisaan 2 hidhamaniiru. Kana kan hidhame kanneen summii nyaachifamanii kilinika jiran immoo naannoo 200 ta'an. Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti. Yuunivarsiitii Bishooftuu keessatti gaaffiin gaafatame gaaffii wal fakkaataadha. Gaaffii abbaa biyyummaadha. Gaaffii bilisummaa. Gaaffiin Oromiyaa keessatti gaafatamaa jiru gaaffii qulqullina nyaataa kana waan xixiqqaa osoo ta'in gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii bilisummaa gaafatamaa jira. Lubbuun namaa baheeru jira gammaatti. Lubbuun hangarraatti bahee hin jiru garuu kanneen mana hidhaatti guuramanii ukkaamsaman barattoota duwwaas immoo miti hojjettoota qotee bulaarree qabanii hidhan. Amma fincilli keessan baadiyyaa galee jira jechuudha uummata keessatti uummanni sin faana hirmaataa jira. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa ba'anii gara uummataatti bobbaafamanii jiranii hedduun isaanii yuunivarsiitii keessa jiranii uummata keessa jiran uummata qabatanii fincila kana gaggeessaa jiran yeroo ammaa kana. Haga yoomitti deemtu waan akkasii kana yoo mootummaan deebii keessan isinii kennuu baate maal gootan? Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kanarra deebii xixiqqaa kennaa jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Haramayaa keessatti sibsabaa addaraas jedhanii afaan Amaariffaan moggaasan barattoonni gamtaatiin
galma elemoo qilxuu jedhamuu qaba jedhanii gaafa gaafatan haa ta'u jedhanii godhani. Garuu waan kun diddaa yuunivarsiitii kana keessaa qabbaneessuuf ta'e jedhee kan hojjetame malee kan dhuguma mootummaa wayyaanee gaaffii abbaa biyyummaa deebisuuf godhe miti. Fincilli kun guutummaatiin kan itti fufu hanga Oromoon abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu. Amma baha Oromiyaatti waraanni federaalaa moo kan Oromiyaa poolisii Oromiyaati kan to'ataa jiru? Mootummaan wayyaanee diddaa kana to'achuuf tooftaa takka dalagee jira. Tooftaan kunis waraana dhalootaatiin wal keessa dabarsee bobbaasaa jira. Keessumaa dhaloota kanneen dhalootaatiin gumus ta'an jechuudha. Naannoo gara bahaa Harargeetti ramadee jira. Kunis uummanni Oromoo fi uummanni kanneen gumus afaan wal beekee akka waan akka mari'anne diddaa kana dura dhaabbachuuf shira kana dalagee poolisiin federaalaas tiignis poolisiin Oromiyaas diddaa kana dura dhaabbachaa jiranii garuu kanneen sirna mootummaa wayyaanee kana deeggaran malee poolisoonni Oromiyaa hedduuf poolisoonni federaalaa dhalootaan Oromummaa qaban diddaa kanarree kanneen jabaadha jedhamtu. Tole dhaggeeffattoota keenya amma baha Oromiyaarraa gara dhiyaatti dabarra. Keessummaa tokko qabna. Muhammad Amin Hussein jedhama. Muhammad Amin Hussein eessarraati? Godina Qellem Wallaggaa gara Dambidolloo kan. Dambidoolloorraa immoo fincilli barattootaan qindaa'e tokko akkuma baha Oromiyaa deemaa jira jedhanii meedhiyaa Oromiyaarraa immoo Burraayyuu jalqabee hanga Qallemitti maaltu ta'aa jira yeroo ammaa kana fincilli jiraa jedhama dhuguma jira yoo jira ta'e maaltu ta'e eessatti? Godinuma Qellem Wallaggaarraa aanaa Arfilloorraa jalqabeera. Uummannis barattootas hundumtuu diddaa kana garuma Buraayyuurraa Haramaayaarraa akkuma dhaga'anitti isaanis diddaa kana falmachaa jiru isaanis bilisummaa isaaniitiif nyaata lagachuudhaan jalqabame. Gaaffii Buraayyuurraas akkasuma ganama ka'anii ganama sa'aatii lamarraa ka'anii guyyaa gaafa waraqaan raabsame sana ka'anii waliigalteedhaan tokkummaadhaan hundumtuu nyaata lagate hiriira nagaa akka hiriira nagaatti ba'anii turan. Mee magaala Naqqamtee Seengadda fincilli ka'ee uummanni fi barattoonni gar tokko goranii poolisiin immoo gama biraa goree wal lolaa oolan jedhanii akkam ture kan Naqqamtee sun? Sirriidha baay'ee kan namatti tolu ture kan magaalaa Naqqamtee keessatti ka'e barattoonni yuunivarsiitiis nyaata lagatanii akkasumas uummanni magaalaa keessaas akka ijoolleen yuunivarsiitii keessaa nyaata lagatanii hiriira nagaa ba'an sana dhaga'anii uummanni magaalaa keessa jirus barattoota sana deeggaraa ture. Poolisoota dhagaadhaan ijoolleenis rukutaniiru uummatis dhagaadhaan rukutaa turan akka poolisoota 5 madeessaniiru. Har'a nagaan bu'eera moo akkami barumsi itti fufeera? Suuna itti fufaa jira ammayyuu. Caalaa jira malee irraa hir'ataa jiru. Darbaa jira magaalaadha magaalaatti daddarbaa jira. Dambidoolloodhaas ijoolleen har'aa ka'anii turanii poolisootaan marfamanii eegamaa turan. Fincilli dhiyaa Oromiyaatti godhamu kun magaaluma keessatti moo baadiyyaattis hirmaannaa qaba laata? Garaagarummaan qabu uummata baadiyyaadhayyuu kan akka caalaadhaan kan ka'aa jiru. Galatoomi dhaggeeffataa keenya Dambidoolloorraati amma immoo gachuma dhiyaa Oromiyaarraati gara Horroo Guduruutti gorra Shaambutti. Shaambutti immoo maaltu akka ta'aa jiru nama nutti himuu qabna achirraas. Magaala Shaambuu. Mee fincilli amma ka'ee jedhamu tokko Horroo Guduruu ga'eera yoo ga'eera ta'e maaltu ta'ee? Ga'eera bichaan maal ibsaree baay'ateera jedhama. Hayyee yoom jalqabe achitti maaltu godhame? Kuni waan baay'eerraa ka'eeti ta'e godina Horroo Guduruu keessatti nama barate baay'ee otoo qabnu jalqaba uummanni kan ka'e lafti makiinaan irra deemu kan karaa gaarii jedhame miti. Lammata immoo yuunivarsiitii Shaambuutti barattoonni nyaata lagachuuti. Ammallee gaaffii keenya gara fuulduratti dhaabachuu kan hin qabne jedhanii. Amma wantichi qabbanaa'eera moo akkamiree barumsi itti fufeera moo ittuma fufaa jirtu fincila sana? Finciltuma sana itti fufaa jira. Namni hidhame faa kan reebame faa jira? Sirriitti kan reebame jira malee. Magaala Shaambuutti namni hidhame nama torba barataan. Inni badiisaan balleessan jedhan. Badiisaan balleessanii uummata kakaasanii jedhan. Uummanni immoo jara kanarraa dhaga'ee osoo hin taane miidhama ofirraa qaban ka'aniiti kaasan malee jara kana fuuldura kaawwatanii miti. Miidhama isaanii kulli garaa isaanii keessaa jiruutiin ka'anii
isaan immoo jara kan ammoo sinitu uummata kakaase jedhaniiti hidhaa jiru. Fincila amma horrootti ka'e kana keessa barattoota qofa miti uummanni hirmaateera jechuudha. Uummanni guutummaatti uummanni hirmaatee jira. Garamitti kan deemu fakkaata fincilli kun achitti? Fincilli kun garuma guutummaa Oromiyaatti gara deemu. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii tibbanaa har'aaf jenne kanumaan xumurre jirra. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Torbee dhimma biroo irratti deebinee wal agarra. Ani Dassuu Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti itti dhiyaadha. Hawaasa. Qophii addaa keessatti waa'ee hawaasaa yookaan community ilaalla. Jechi hawaasa yookaan community jechi jedhu jecha laatinii communes jechuun kan waloo, kan uummata bal'aa, kan waliin qoodaman jechuudha. Hawaasa yeroo jennu ummata qabeenya, rakkoo, biyya, afaan, aadaa, fedhii kan fakkaatu waliin qoodaman hawaasa yookaan ummata gaaddisa tokko jala jiru jedhaman. Fakkeenyaaf yoo ilaalle hawaasa Oromoo ka Austraaliyaa, ka Ameerikaa, ka Awurooppaa, ka Middle East, ka Afrikaa jiru ilaaluu hin dandeenya. Hawaasni Oromoo kunneen aadaa, afaan, biyya, rakkoo fi waan adda addaa waan wal fakkaatu waan qabuuf gaaddisa tokko jala dhufeeti hawaasa Oromoo jedheeti ijaarama. Keetenya ballo barzafi kagallo ala shankura ganna may sarganna wati yo maratu farado himimsitu korma gobe barodu ori warededu ya jiru biya orma Kacita namorma Akamin obseturai Wakayo muddafura Scott Park namni jedhamu guddina hawaasaa yookaan community sadarkaa Afrikaa pseudo community yeroo namni waan gaarii walitti dubbatu wal kabaju yaada ummataa dubbatu. Chaos yeroo namni wal gammachiisuu fi wal sodaachoo bira darbee yaada ofii ibsachuu jalqabu. Yeroo akka waloo dhiisaniit akka ofii barbaadaniit jiraatan. Kun ammoo waan qara hin baratamneef wal madeessuu fi rakkoo dhala. Yeroo kana warra hawaasaan deeman irratti rakkoo uuma. Impiting yeroo namni waan ofii balleesse hubatu. Walibbu'uu fi wal madeessuu isaa gaabbu. Authentic community yeroo dhugamaan wal caqasuu jalqaban, yeroo waliin guddachuu fi waliin dalagan. Yoo afurii kana laaltani hawaasni Oromoo ka ala jiru kun tokkoffaarra jiramu, lammaffaarra jiramu, sadaffaarra jiramu, arfaffaarra tokkoffaan kan namni wal jaalatu, walii yaadu, walii gaddu, waan qabu walii qoodu. Ka lammaffaa ka wal arrabsu ka yaada ofii akka barbaade ibsu ka wal madeessu ka rakkoo adda addaa wal uumu ka sadaffaa ka gaabbee lakke akkas waliin jechuun nurra hin jiru qajeelaa mitii jedheetu waa ofii balleesse kana irra deebee ilaalu. Arfaffaan ammoo ka yeroo dhugamaa wal caqasee wal guddisuuf wal gargaaruuf wal bira dhaabatu. Eessa jirra? Moo hawaasni kunuu waan kana keessa hulii adda addaa jiramu hawaasni ala jiru kun martunuu bakka tokko jira. Tokkoffamu, lammaffamu, sadaffamu, arfaffaa keessa jira jechuu hawaasni. Kamiin keessa jira yoo ilaaltan?
hawaasa laalchisee waan dhaga'eerra. Wantu fi daladdu si walumaan du'a. Wanti hawaasa daladdu ammoo hin jiraata. Nama of tuffatuu fi hawaasa biraatitu bareeda. Akka Voon jedhutti beekuun gayaa miti hojiin mul'isu. Fedhiin gayaa miti qooda fudhachuu. Wanti martuu bakka bareedu qaba. Namatu hin argine malee. Hawaasa jabaa namoota jabatu duubaan jira. Hawaasni waa balleessee waan balleessirraa hin baranne gara balleessaa biraa deemaara. Fedhii nama tokkoo uduu hin beenne attamitti fedhii hawaasaa beekuun danda'ama. Hawaasni yoo namoonni hawaasa sanii wal tajaajilaniif walii yaadan jiraata. Akka Maandeellaan jedhutti jabeenni keenna kufuu dhabuu keenna uduu hin taane yeroo kufne dafnee ka'uu danda'uu keennaa jedha. Waan barbaannu arganna haga waan barbaannu hin dhiifnetti. Akka Wool jedhutti yoo makaraa qajeelaa rallee jiraatte karaa teettee akka namni sirra hin deemne. Warri Afrikaa yeroo mammaaku bakka itti kufte uduu hin taane bakka itti mucucaatte ilaalii jedhan. Beekaan rakkoo hawaasaa hin hiinne wallaalaa rakkoo uume hin ga'uu jedhan. Dirqama nurra jiru diduu hin dandeenna. Garuu dirqama ba'uu dhabuu irraa waan nurra ga'u dinnee hin dandeenyu. Hawaasni waan keessa jiru yoo ka hin jaalanne taate waan jaalatu tokko dalagatee qabaachuu qaba. Akka Viktaan jedhutti yoo waan keessa jirtu jijjiiruu ka hin dandeenye taate atuu jijjiiramu jirtaa jedha. Akkuma jalqaba irratti hawaasa jechuun namoota fedhii bifa tokko aadaanaa ta'uu, seenaanaa ta'uu, rakkoonaa ta'uu, gammachuunaa ta'uu waan wal fakkaatan qabantu gaaddisa tokko jala dhufeeti ijaarama. Saniin hawaasa jedhan. Akkuma amma hawaasa Oromoo Kaalaa jechuudha. Kanaaf hawaasa jechuun waan namoonni adda addaa mana ofiitii bakka tokkotti waan tokko fidaniiti ijaaratan jechuudha. Kanaaf qooda nama maraatuu barbaadaa jechuudha. Hawaasni tokko waan inni guddatu haguma namni qooda waan sanii kenne jechuudha. Hawaasni tokko waan inni walitti qabameeruuf yoo beekte waan inni jiguuf illee beekuun rakkisaa miti. Fakkeenyaaf yoo rakkoon tokko hawaasa tokko walitti qabee jiraate yeroo rakkoo sanii bayani hawaasni sun hin jiga. Hawaasa rakkoof jedhamee ijaarame tokko waan ta'eef. Sababa waatu nuu dhufa yookiin ammoo waa arganna jedhee hawaasni tokko yoo walitti qabame waan sana yoo argate yookiin ammoo yoo dhabellee adda faca'aa jechuudha. Hawaasni tokko wanti inni itti amanu tokko yoo ka ta'u taate rakkate, gammadee, beela'ee, ajjeesanii, hidhanii hennaa maraa adda bayuu hin danda'u. Dhumarra gaaffii isinii qaba. Hawaasni isin keessa jirtan hawaasa akkamiiti? Hawaasa rakkoo irraa ijaarameeru, hawaasa waa arganna jedhee waa eeggataaru, hawaasa waan tokko amanuuf yookiin ammoo wal fakkaatuuf bakka tokko dhufee ijaarameeru ka biraati. Diinnan of zabbaa of fayyani biyya faranjii kanatti. Hawaasa akkamiiti? Mee hawaasa kana maaliif seentanii, maaliif keessa jirtanii? Hawaasni kunis maaf jiraata? Guddataa ramoo paarkii godheerallee. Sagantaan malaan jireenya kaadhaa kanumaa aga torbaa walitti deebinuuf yeroo gaarii.